dhaggeeffattoota keenyaa fi daawwattoota keenya haasaan har'a goonu jaalsanyii ajajaa waraanaa woboo Eddugaleessaa fi animmoo hirkoodha Dallas Texas irraa waa'ee deeggarsa woboo uummanni qeerroon Dallas sabni Dallas keessumaayyuu immoo hawwan Dallas dubartoonni Dallas godhan irratti kan waliin goonudha itti fufaannu dhaggeeffadha. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya guyyaa har'aa keessummaa karaarraa qabna. Keessummaan keenya ajajaa waraanaa woboo Eddugaleessaa Jaalsanyiidha. Jaalsanyii waamicha keenya simattanii yeroo keessan muddamtuu keessaa yeroo nu kennitanii nu faana haasa'uudhaaf waan dhiyaattaniif baay'ee isin galateeffanna. Baay'ee galatoomaa Jaalsanyii muddama keessa akka jirtan haalli keessa jirtan hundumtuu rakkisaa akka ta'e baay'ee nutti dhaga'ama. Akkasuma immoo warri biyyarraa hiixuu jirru fagoo jirru waa'ee keessan dhaga'uu waa'ee keessan irraa qooda fudhachuu waan barbaannuu fi kanaafin gara keessanitti bilbillee Oromiyaan maal keessa jirti? Eddugaleessi Oromiyaadhi Finfinnee naannoon keessa maal keessa jira Jaalsanyi? Oromiyaan Eddugaleessaa akkuma Oromiyaa gama biroo warraas mara jiranii warraas sagaafas hin jedhuudha gama tokkoon warraas uummataa gama tokkoon immoo waraana bilisummaa Oromoo hidhatee bosona keessa kan jiru falmii akkasii guyyaa deemee waliin taasisaa ta'ee jira. Walumatti gabaatiin egaa Oromiyaan akkana iddoo akka kanaatti hin jennuuti Oromiyaan hundumtiyyuu qabsoo sabasaa jechuudha karaa danda'ee fi akka danda'etti finniisaa ta'ee jira. Garuu adda addummaan jiru yoo jiraate akkaataa itti humni mootummaa sun jechuudha naannolee ukkaamsee irratti sanarraa garaagarummaa yoo qabaatan sanade hawwii fi fedhii uummata Oromoo kaaba aga kibbaa dhiyaa agabaa giddu galeessa hundumtiyyuu hawwii wal fakkaataa ta'e qaba. Egaa hundumti keessanii sooshaal miidiyaa waan garaagaraarraa arguu dandeessanii yeroo gaftanii mijeessanii humni mootummaanii naannoo impaayera biyyattii qabu waraanni mootummaa hundumtiyyuu uummata Oromoo yookaan immoo naannoo Oromiyaatti buufamee jechuudha. Naannoo Oromiyaa kan jeeqaa jiruu fi uummanni Oromoo gadi ba'ee fedhiisaa gadi ba'ee waan asirratti qabu ibsachuu dadhabee uummanni Oromoo mana hidhaa keessatti inni kan karaa gubbaarratti dhufaa fi gidiraa hanga hin jedhamne gidiraa sidaatii himanii waan kan jechuu hin dandeenye argaa kan jirudha. Argitu sooshaal miidiyaa garaagaraa irraa hidhubatti fidheetan yaada Oromiyaa giddu galeessaas kan makeessa ta'ee jira jechuudha. Waan Oromiyaa gara biroo irraa adda isa godhu hin jiru jechuudha. Galatoomi. OPDO'n gaafa UDP'tti jijjiiramtu Koroneel Abiyyi Jimmarratti yommuu haasaa godhu Oromoon amantiidhaan addaan babba'eera ammoo amantiidhaan nutti dhufaarra nu diigaarra jiru jedheeti garaagarummaa hin jirre Oromoo addaan baasuu barbaadee Harargees deemee akkasuma jedhee Baale deemee har'a afaan Baaleen haasa'a Gujii deemeeti afaan Gujiin dubbadha jedhee Oromoo amantiidhaan gandaan naannoodhaan addaan qoqqooduudhaaf jedha. Dhuguma isin hedduu garaagarummaan jira. Garaagarummaan ilaalchaa, garaagarummaan naannoo, garaagarummaan amantii hin jira. Oduun tokko jaa jiruuf mootummaanis akkasitti jaalellisuuf maal jettu isin kanarratti? Akka waraana bilisummaa Oromootti. Kanaan isaanii barbaade jechuudha. Egaa gabaabumatti kanaan isin jedhu egaa hawwiin mootummaa kanaa harka tallaalitti egaa waraana bilisummaa Oromoo ijaarame taasee duula kanatti garaagaraatiin waraana bilisummaa Oromootti duulli gaggeeffamaa turee fi duulli gaggeeffamaa ture keessatti inni tokko duula siyaasaati. Inni lammaffaan duula waraanaa fi egaa mootummaan biyya kanaa akkuma beekamu yeroo duula waraanaatiin waraana bilisummaa Oromoo waan godhu waan asitti barbaadu godhu dadhabee duula siyaasaatiin deema. Duula siyaasaa gaafatti jedhu qoodudha jechuudha. Uffata sun immoo waan waraana keessa hin jiru jechuudha. Akka waan jiruutti jechuudha. Miidiyaa kanatti dhimma bahu waltajjii siyaasa gara kanatti dhimma bahuudhaan waraana bilisummaa Oromoo gidduu akka waan gaafatamumaan jiru
yeroo muraasa yeroo waggaa lamaa kana keessatti akkaataa kamitti akkamitti hidhatee diina biyya baasaa yookaan immoo diina Oromiyaa keessa kan dalagaa jiru akkamitti akkamitti adabaa jiru uummanni Oromoo argaa ta'e jirtanii ilaalaa ta'e jirtanii inni kuniyyuu maal argisiisaa hoogganni waraana bilisummaa Oromoo akkama uummanni akkamitti maal ta'ee fi ijoollee akka beeksisaa jiru waraana bilisummaa Oromoo keessatti Oromiyaa gara alaatti eegaa jiran har'a Oromiyaa keessa seenee garaatti Oromiyaa keessa diina isaa kufee kuffisaa ta'e jira kanaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduu adda addummaa waan nuti jedhamu tokkollee hin jiru jechuudha kuni oloodha. Oloodha qal'aa miti hawwii isaanii ta'e haa ta'u hawwiin kun immoo dhimmis qabu jechuudha. Egaa Oromoon akka jedhu reeffa bareedee taasisuun kan ittiin gochisuuf jedha. Seenaa kaleessarra waan baay'ee barannee bira dabarree jechuudha. Waan isaan godhaa turan namni akka isaan waraana bilisummaa Oromoo diigaa turan akkamitti akka waraana bilisummaa Oromoo gidduu adda addummaa facaasaa turan. Kanaaf waraana bilisummaa Oromoo giddugaleessi waraana bilisummaa Oromoo inni kibba waraana bilisummaa Oromoo inni dhiyaa waraana bilisummaa Oromoo inni kaabaa inni hundi isa adda tokko jala jira adda addummaa waraana bilisummaa Oromoo gidduu jiru tokkollee hin jiru kan uummanni Oromoo biyya keessa jiru uummanni Oromoo biyya ambaa jirtan kana bareechatanii nuu godhachuu kan dandeenye jechuu barbaada. Mee ani kanarratti galatoomi mee ani waan tokkoon gaafa isaa wal qabsiisee dhiifatama. Amma eega waa'ee waboo si gaafate ani immoo waa'ee uummata Oromoo akka maraattiin si gaafadha. PP'n Bilxiginnaa paartiin jedhan kuni Oromoon shawaa giddu galeessa jechaadha. Oromoon giddu galeessa nu wajjin jira nu deeggara akka jirutti jedhaniitiin olola oofaa jiru. Isin immoo karaa adda addaa nan beeka karaa hunda Oromiyaa giddu galeessaa keessa Amborraa qabee hunda karaa Salaalee hunda keessa jirtu. Sochiisin gootan kana hin agarraa hin mul'ata. Oromoo ati amma qabalee amma mandaraatti keessa deemtanii ilaalaa jirtu. Oromoon dhuguma PP deeggara Oromoon giddu galeessaa kun hoggaa isin haasofsiisaa jirtan. Maaliidhaan isin beektan hoggaa Oromoo haasofsiisaa jirtan? Karena Jerome wan akan itu udon kalau jadi format itu jadi format ya jadi aku mantua kasuan jadi ini tidak kami hawi kami tak ada lebih teman kerja karena akan kau itu umat kekampe akan kau itu umat kedua sih ini dia tidak ada yang hasil kampra dengan itu umat kedua kampra juga juga deh waktu dari kalaman darban aku mau umman arge aku mau umman baca terus dalam media rasa harga tertani ummat Oromo sakit bahi umman Oromo ya umma kana akan jalan itu abaw shane namu gudis namu gara ya aku abaw shane itu karena boda Oromo ni kan akawa umma kana dikeruti apa itu sosial media dan gua gara-gara umma kana derkan satu sudah sahi kuma umma kana satu dah ya di buka ke bisa tu jadi ini kana mo orang umma dah buat kasih itu ya umma ni orang kana jadi tu kita di bawah ya kami dah setornya itu kana arti dari buat kasih itu ada terkasih umma sudah diwan umma itu suri uang bagi sebenarnya amma mo gede orang pun dia suka kaman kata itu kana dia sudah hampir apa umma itu makan asyik umma itu ini kita sudah ada yang kami berkerawat karena si wanita yang betul berbahasa juga umma Oromo kisah umma Oromo begitu juga umma Oromo kaba kiba ya betul betul wanita itu umma Oromo betul apa katanya kita jadi ini akawal umma Oromo betul desa buat rumah kan dikeruti media sebagai akal asani umma Oromo betul desa akal ilah semua orang aku dah sih wanita itu kamu sudah karena ini begitu umma Oromo umma betul desa jadi bahasa dengan negara yang aku sudah jadi yoda itu untuk kita baca sehat kedua organisasi yang akan orang berdagang di pusat media aku dan sedangkan yang nama baca yang nama sama urik nama nama berarti sebenarnya Oromo satu kalau kita itu kita harus tuh kan semua bisa udah tadi kita harus nama harus kita urik
Galatoomii jaalsanyi baay'ee bareechitee too lafa goote deebii gaariidha. Waboonis ufna sin qabu shiftaadha bittinnooftuudha isinin jedhu. Isinoo maal jirtuuni warra fiitii akkana isinin jedhu kanaan. Egaani haraka waan guddaa jedhu qabu jiru. Haraka guddaa dubbachuu isin barbaachisu. Maal jennaan Oromoon akka jedhee otoo nyaatu qaataa jennaan otoo nyaatu gaafataa jedhe. Oromoon hedduun waraana bilisummaa Oromoo jedhu illee duwwee ta'eefi waraana bilisummaa Oromoo hedduun ta'eefi hunda waan biyya kanaa qabu waraanni mootummaa biyya kanaa qabu hunda guuranii galgalaa ganama dhaabuu dandeessanii waraanni gara tarbuu dandeessanii waraanni 20 waraanni 30 waraanni 40 gara hedduu qodeessaatti nyaatti mootummaatti galgalaa ganama mootummaan taasisaa jiru reeffi waraana mootummaa qodeessisaa qabaa jiru gadi guyyaa nagara guyyaatti eegala saffise waraana bakka argametti fe'uun uummata maqaa waraana bilisummaa Oromootiin waraana bilisummaa Oromoo keessatti waraana bilisummaa Oromoo Musa dari mereka sudah datang untuk aja sudah berada di Malaysia untuk yang bukan pada harga produk teramat. Aja orang yang bersama orang hidup tadi. Orang yang bersama orang hidup itu berhidup hendak kabut kita cerita ada. Orang yang mau rumah mau dikeri bure mau dikeri rumah kita demi orang jadi sana ada di mana siapa di rumah. Kenapa? Kau ni propaganda propaganda warana warana ini sawan kata itu warana itu sudah warana ini sambil warana apa itu toko apa yang sudah itu lulus sudah ada masalah kuih ada kita rumah kan itu saja tu warana kuih hanya itu ini warana lulus itu saja Armando Hasan itu sudah dia ada sejarah itu sudah media ini sih kubarat sih jerola tadi boleh ase ada warana jadi orang dibuka ase sanawat kasih orang itu semua orang itu jero pokoknya itu dia sih ada gimana jadi itu kadang dari tadi dia ada aja di sana tadi rumah kamu dah mau dia juga sih kan orang di sana jadi mereka ini karena makan online Kita itu ini nanti kalau orang kamu sih bukan itu. Jadi kalau ada kan mana kasus ada rumah pun di dekat awal kalau di dekat dengan awal berada dekat yang berada awal berada dekat itu. Kalau mau kan dekat itu dekat dekat ini asal kita dekat aja. Kalau mau kan dekat umumnya orang itu semua orang itu dekat aja itu. Orang itu semua orang itu dulu dulu sekarang mal-mali argusa arga aja kita. Kan media bukan ada media di hasil sih orang itu juga kayak orang itu sekarang jadi pokok orang itu sudah jadi gitu karena sih yang dibagi itu sudah tuh kalau kau ikut ada orang itu semua orang berbahasa dan karena dia boleh orang itu semua orang mobil dan mobil dia banyak mana kita itu cuma saja karena dia memang ada program aku kan orang itu semua orang mobil orang itu semua orang mobil dia ada bukan yang mana itu dia tuh program apa orang kerja aja sudah atau orang orang punya hikam hasilnya umat asal itu umat kerja aja propaganda harga buat apa ya kita kada umat orang itu kalau umat tukala orang itu semua orang itu apa dia lagi terus itu sudah sampai segera masalah lagi jadi mereka kemarin itu juga buat umat berusaha buat umat boleh sih akan kau itu umat orang kerja itu akan kau itu umat orang asal Dekarasi segera kemudian berani kamu orang itu dari perasaan dan orang kalau dalam kopi itu dah itu orang semua itu dekarasi sama semua. Apa ada kesini atau artinya kesini asal dan dah dia tadi orang semua orang itu kalau saya itu belum ada sampai juga banyak lagi mungkin. Hanya karena ada kesalahan matematika. Toko orang Saya sekali sudah butuh orang itu semua orang bukan yang berbeda. Orang itu semua orang lebih minat orang bukan dia sesuatu sekitar. Akan yang dalam sedang itu tidak orang sangat sangat itu. Jika untuk
كمان ما كنا في نهاية كنا ندرس كنا نقول كمان كنا نقرأ كم كتير ما نقرأ كذا أنا أفهم طبعا ومتى في هذه ولا ندرس ما وغير ذي ومتى كنا أجيب ورث كمان غير ولا ندرس ما ومتى حاجة تنتهي كمان غير ولا ندرس حاجة من أنا ندرس ما هو واقع ولا ندرس ولا ندرس هو واقع ولا ندرس ومتى كنا نقول كذي أجيب يجب أن نشوف هذا المسمى ورمو أكيد كثير ولا ولا خمسة ولا خلنا نقول هو أنا أعرف ولا المسمى ورمو فلان ذكر كذا إلا لا ولا المسمى ورمو خلوا خمسة على خمسة حاجة بيفضل جملة كيرو بدين مثل هي أمة ورمو أفان كويسين أمة ورمو أبي أفان كويسين هي أمة ورمو كتجديد سكر كتجديد كتير أنا بقدر أنا هذا وارتني دنيا سنجرو سنجرو كذا باري كان كارمان جدا. Egaa milkaa of kala nuti kanuma hawwiin keenya fi fedhiin keenya kan isinii qabnu kanas immoo duwwaa miti waan nuti hawwinu kana akka milkeessitaniif isin bira dhaabachuun isin gargaaruun isin deeggaruun baay'ee barbaachisaadha. Uummanni keessaayyuu uummanni naannoon ani jiraatu uummanni Dallas Texas keessaayyuu dubartoonni qeerroon warri durisi wajjin yuunivarsiitii keessa wajjin reebbamaa turtan ari'amaa turtan kutatee muratee ka'eera isin deeggaraa jira isin duukaa jira isin wajjin hiriireera fooniin as jiru malee qalbiin hundumtuu achum jira mee ati maal jettaan uummata kana qeerroo Daalaasiin dubartoota Daalaasiin kaka'umsa mataa isaaniitiin fedhii isaaniitiin akkanumas immoo gudeedamuu obbolaa isaanii gudeedamuu dubartoota dubara isaanii harmee isaanii haaloo qabu aarii qabu kanaaf jecha gumaa Haacaaluu fi gumaa walumaa gala saba keenyaa hundumaa kan nu baasu qeerroo fi waboodha jedhanii kutannoo fi murannoodhaan isin deeggaraarra jiru isin duukaa dhaabachaarra jiru maal jettuun isin warri waraanni bilisummaa Oromoo fi qeerroon bilisummaa Oromoo jaalsanii. Gosoota bareedaa kanarratti waan kana yoo jiraate tokkoffaa dubartoota dabalatee dargaggoonni qeerroon karaa akka jaarsaa fi dabalatee jechuudha. Kanneen akka kanatti dhaabbatanii gumaa uummata Oromoo waraana bilisummaa Oromoo ta'aa gumaa uummata Oromoo qeerroo Oromoo ta'aa uummata Oromoo qeerroo ta'anii jaarsa Oromoo qofiisaatti kan jedhanii jaarsi Oromoo qofiisaatti kan jedhanii kan kabaja uummata Oromoo akkatti beekamu qeerroo Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo keessanii akkaataa kanatti Oromoo keessaniyyuu Oromoonni jaarsa Oromoo kennitanii isin beeksisa qabaachaa haata gana
jiraatu yookaan jiraatu qabu yookaan uummata kana qabamu yookaan nama taa'ee fireeshin keessattuu kanaaf jecha uummanni Oromoo biyya keessa jiru uummata yookaan shoora akka bahu uummanni Oromoo biyya keessa shoora akka bahu uummanni Oromoo biyya ambaa jettame isa biratti hojjechuu irratti dachaa amma beekamu Oromoo aartii Oromoo rekkee Oromoo ol taatee maasii roobbi keessatti hojjechaa jirti. Kanaaf gargaarsa dura gootan irratti dabartanii kan duraa qaama dachaadha. Uffata Oromootis saba Oromootis dachee Oromootis adda hirmaatan ammallee kana qaama galfata nutti kennina. Nurlee galfata akkuma isin galfata nutti kennitan nurlee galfata nutti kennina. Galfata nutti kennina isinillee akka baatan galfata nutti kennitan nurlee dubaate jennee isin fuudheen isin waadaa keessa akkani guyyaa boqonnaa malee hojjenne jennee isin waadaa keessa isinillee akkani guyyaa boqonnaa malee akkaataa kamiitiin rebbee waraana bilisummaa Oromoo jabeessine waraana bilisummaa Oromoo hidhatee miira uummata Oromoo kana uummata Oromoo irraa kaasa kan jedhu sana boqonnaa malee akkasuma hojjetan dubartootaafis warri qeerroofis jaarsi kun siraatii isinitti taa'amannaa bakka jettanii wal gammachiisanii wal ijaarsanii kan duraa caalaa dachaaneeta isin irraa eegnaa isin abdannaa uummanni Oromoo isin abdataa jettee Oromiyaa isin abdatti kanaaf akkasa kanaatiin gabaasanii kan duraa caalaa waraana bilisummaa Oromoo akka jabeessitan akka hidhachiisan akka barsiisan dinagdeen akka jabeessitan kan mana isin godha. Egaa akkuma dhaamaataa isinitti dhaammata malee isinii dhaamtan barbaadde waan Oromoo keessa jiru waan hara dachee Oromiyaa keessa jirtu dhaamsi isin irraa hin barbaadu jechuudha. Kanaaf egaa kan mana isin jedhe jechuu fayyadama guddaa. Galatoomii jaalsanyii walii galan alaa galan jedha Oromoon isinii wajjin isintuu haala hadhaa'aa keessa jira. Ganna rooba kana bokkaa kana keessa dhoqqee kana keessa waan nyaatan hin jiru waan dhugan hin jiru ba'aa baattanii Oromoo kabaja dhabe Oromoo ulfina dhabe Oromoo keessaa irratti salphate salphina waaroo kana irraa kaafna jettanii yommuu isin jechootan nuti akkuma gargaarsa xiqqoo isinii goonuttidha kan nuti lakkoofnu garuu kan nama gammachiisu dhaloonni ammaa dubartoonni ammaa haala qabsoo dur deemu irratti tumsa guddaa ta'uun isaanii gargaarsa guddaa ta'uun isaanii baay'ee nama gammachiisa isiniifis hunduma keenyaafuu hamileedha hunduma keenyaafuu abdiidha Oromoon qabsoodha gaafa calqabee kaasee amma har'aatti ofirratti hirkannoodhaani kan adeemsisaarra jiru qabsoo ofirratti hirkannooti kan deemaarra jirus akkasitti waliin ta'uun akkasitti wal hubachuun akkasitti garaa tokkoo fi yaada tokko ta'uun waan guddaadha obboleessa koo nuu cimaa nuu jabaadhaa of kalaa milkaa'aa isiniin jenna mangaagaa wayyaanee bobaa wayyaanee morma wayyaanee jala teessanii diina hidhaarra jirtu naagala otooni gara gaaffii gosa gara biraatti hin darbiin amma Harargee deemtanii amma Direedawaa keessatti saatanaa isa jedhu rukuttanii balleessuu ijaaf ijoo isaanii addaan bittinsuu iddoo kaanis deemtanii uufna ta'uu tumsa ta'uu keessan sirriitti hubannaa amma ta'e hin beeknaa oolmaa keessan guyyaa guyyaadhaan yoo duukaa bu'aa dhaabaan illee amma ta'e isin hubannaa egaa milkaa jabaadhaa isiniin jechaarra mee filannoo warri Tigraay hedduu kana godhan kana woboon akkamitti ilaala maal jettu isin waa'ee filannoo Tigraay kanaa? Egaa wanti nuti sooshaal miidiyaa argaa ta'e gabaabumatti waan filannoo Tigraay irratti waan guddoo akkuma danda'ama ta'utti garuu yeroo keenyarraa kan ta'e dabaasee kan ibsuudhaadha. Waan filannoo Tigraay gubbaatti waan gochuu qabu sabni hidhatee hidhannoo qabu qaba isa inni qabu argisiisa baay'ee kan sabni hidhatee hidhannoo biyya tokko keessatti yoo barbaade hiriiraa kan murteeffatu yoo barbaade biyya barbaade isaan tokkummaa siyaasaa kan qabu gaafa barbaade tokkummaa siyaasaa kana hireesaa akka murteeffachuu danda'u kan agarsiisu kan agarsiisu namni Tigraay hidhatee hidhannoo harkaa qabu amma kan qabu akka qabu miidiyaa gubbaarratti haasaa muummicha ministeeraa haasa'ee yookaan immoo adeemsa haasa'ee dhaggeeffatanii argitan yoo ta'e haasaa kanarra waan dubatamu waan dubatamu arginu namni kun haasaa kanarra haa ta'u
أكوان أمة بيجي صلاة يعني أكوان أمة بيجي صلاة بيجي وأنا أنا حاسس فتي قالوا حاسس حاسس أمة بيجي يعني مثلا إنتي صدا سرنا سافر يوكل سمو قطة أكيد مقابل شو أكيد دندين تبي ورانا سافر صدا أنا سافر خلاص جت صدا جت أكثر ما في أكثر من صدا أنا سافر سافر جت بنا تبي حاسس إذا جواب ما تقول تقول kami tokumata di maka kabar jalan kami tokumata di wana nam premis kucing sedang kami tokumata musul karabar ada di maka itu tokumata itu yang am kebijakan saya itu am kebijakan saya itu terluka kita bisa kenapa dia nam kebijakan dia kemudian dia sana di sini bahwa kebijakan ini akan menata hal lain nanti itu jadi ini adalah kata kata sih dia itu kabar tak akan dilaksanakan bukan arah ini kita juga pada saat itu Aku tidak ada kami sampai tidak ada kami beragam sama ada sama sama. Atau dia kalau timbalan dia kalau kita semua usaha kami berjaya. Harga saja. Dan kamu usaha bersama itu. Umma dari gerai itu rasa satu kurang masih terbusi dengan segala sama. Untuk macam apa yang ada ada di hati itu. Untuk macam ada orang ini umman dibaca ni orang baca ni macam sudah jelas kerana الناس كده الميديات تبقى تجرى النساء ركعة تكون الكورة معاشر ممكن يجري معها وربيع في تجرو هاكي إذا كنت ترى قبل تجي تقول أبو جاسنا نتيجة إذا كنت ترى ما تقول قبل تجي تقول براني وكما هانك هنيكا من عارك هنيكا من تجرو ورا المسلمون المين سكمل ما كل الجماعة سكمل ركعة برباط itu سكمل ركعة برباط كم بندي orang kana bergerak lah orang bijak kita jelas orang bijak anak jelas mau mampu imam makan mau mampu tidak akan orang kamu awal makan lagi lewat arti saja cuma tidak akan orang itu orang mau mampu akhirnya orang dua apa pada tidak akan juga kalau jadi media arti satu orang ada seperti itu ada yang itu semua ada untuk akhir untuk memastikan kalau itu nama kali itu nggak terpotong dari ini tadi ini kayaknya mau cuma bisa karena artinya sudah mulai aku ada pikir dari sana kalau dia mau cukup mulai ada dengan itu pikir dari sana itu dia itu orang itu dia itu hanya masuk ke umum orang itu kan itu orang ada pikir mungkin kalau itu pasti apa kita mungkin aku kasih kalau kita untuk kita itu waktu kita kerja jadi kalau kita buat itu kan kemarin kita kita sudah memakan kalau ada amal dari ini orang itu kita amal dari one boleh kita amal orang haidan orang ini orang kita ni mana kita balik lah orang itu semua orang kita sudah balik lah kita akan kali mungkin bersekolah jadi ada dan tidak ada sesuatu mungkin kita buka kamu karena kalau kita ada terus ada kita harus ambil mana orang kita tidak ada kita orang kita aku mau takut terus aku kalau jangan mana juga ada musuh juga ada akabaru ada orang sini juga ini ada aku mau sini juga karena ini jangan itu nak pernah malu sini jangan pernah malu orang kita kita aku mau sekali aku mau pernah berat kita kerja awal ini sini juga kalma Galatomi, baay'ee galatomi jaalsanyi akka gaariitti naa deebiste waan irratti dabalee si gaafachuu barbaadu yoo sirriitti naa tuqxe kan bira hammami wal quunnamtiin isin woboo dhihaa woboo kibbaa fi woboo iddu galeessaa akkasumas immoo kaaba walloo keessa jiru waluun beektanii walumaan qabdanii jedhu duubattan si deebisa mee waan sana xiqqoo ishii naa tuqiitii ifa naa godhi
nuti akka quba qabnutti woboon caasaan isaas tokkuma qeerroon bilisummaa Oromoo fi woboonni kanaan dura si gaafadheera nuti harkaa fi lukadha nuti garaa fi dugdadha tokkodha waliin jirra qaama tokkodha nun jettee ture. Mee ammas waanuma sana irra deebitee akka naa tuttuqu namoonni tokko waan tokko jaa odeessaniif. Arwaan lafana akka malee oduu gurra dhagaa waan qabatamaa lafa jiru fi waan odeeffannoo bakka yookaan kan waan garaagaraa argatu. Aadaa bakka jiru waan odeeffannoo bakka garaagaraa yookaan immoo afaan garaagaraa namoonni jiruudha oofan dhimma dhageenyaa dhagaa. Yeroo gabaabaatti uummata Oromoo biyya keessa jiru uummata Oromoo biyya ammaa jiru jala sararri waan odeeffannoo waan bilisummaa Oromoo qopheeffatu. Waraanni bilisummaa Oromoo akeeka tokko ibsudha. Akeeka tokko qabata. Gaafa waraanni bilisummaa Oromoo bakka lafa argachaa bakkee garaagaraa haa ta'u bakkee garaagaraa haa jiraatu malee waraanni bilisummaa Oromoo tokko ajaja tokko qaba. Ajajni waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa gara guyyaatti otoo waliin qunnamee otoo waliin saganteessanii otoo waliin dubbisanii oolma bultii otoo waliin hinaasee guyyaa tokkollee isa dhiyaateenis isa qibbaateenis isa gadi isaatiin isa kaabaateenis otoo waliin haaseen otoo waliin qunnameen waraanni bilisummaa Oromoo akka waraanni bilisummaa Oromootti waliin beeku budees hin beeku. Haasana haasaa waraanni bilisummaa Oromoo guddaa adda addummaaf jira kan jedhamu oduu irraan kana ta'e waan gurraan keessu waan tokkollee hin jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo gidduu adda addummaaf tokkollee hin jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo hoggana qaba. Hoggana sana irratti kan eegamaa jira. Gabaabaa kan eegamu isaa immoo waan itti mirkaneeffatan yoo jiraate waraanni bilisummaa Oromoo akkaataa kamiitiin akka inni of ijaaree akkamitti waraanni bilisummaa Oromoo qaamaatiin badii qaabaa giddu galeessa akkamitti mirkanni mootummaa fuuldura dhaabbatee jiru. Qaamni ijaarame qaamni hoggana fixame akkamitti akkatti ijaarame guyyaa gara guyyaatti mootummaa fuuldura dhaabbatee mootummaadhaan jiru. Kanaaf gabaabumatti hoggana waraanni bilisummaa Oromoo akkuma jirutti hoggana isaa gidduu adda addummaa tattaafee akka hin jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo uummanni Oromoo biyyoota hambaa jiran waraanni bilisummaa Oromoo inni ijaarsa waraanni bilisummaa Oromoo tokko. Arbaatiin dinagdee waraanni bilisummaa Oromoo ijaarsan isa kaabaa yoo argitan isa kibbaa yoo argitan isa dhiyaa yoo argitan isa giddu galeessaa yoo argitan waraanni bilisummaa Oromoo sirrii tokkotti yoo hin argitan saantimatti jijjiiree dargaggoo qooddatee fayyadama jechuudha. Inni tokko beela'ee inni tokko dheeboduu inni tokko hidhatee inni tokko hidhannoo hin qabu. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo jaala jedhee wal waama jaala qabsooti. Wal waliin diina tokkotti hidhata wal waliin kufa wal waliin kuffisa diina tokkotti hidhata. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo gidduu adda addummaa hin jiru jechuudha. Warreen waraanni bilisummaa Oromoo gidduutti adda addummaa fedhan adda addummaa eegotan eeguu isaanii akkuma itti fufetti eegotanii hamuudhaan kanate waraana bilisummaa Oromoo gidduutti adda addummaa uumuun hin danda'amu jechuudha. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo akkuma dura kaase sana waan seenaa darbe gubbaarra waan hubate qaba waan laale qaba. Kallattii garaagaraatiin warreen akkasittiin nama baranii qawwee kaasee waraana bilisummaa Oromoo lola ennaa kaasee immoo qawwee kana kaa'anii inni tokko qawwee baatee waraanaan lola inni kaan immoo propagaandaa miidiyaa baatee waraana bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo akkana ta'ee jiru wal dhabatee jiru maal kanneen kun hundi uummanni Oromoo hin dhaggeeffatina uummanni Oromoo waraana isaa adda waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbatee waraana bilisummaa Oromoo jabeessee hidhachiisu dhagaa tokko maala ta'a oduu propagaandaa diinni waraana bilisummaa Oromootti adeemsu gogaa itti galchanii dhaggeeffachinaa jiru godhaa kalfarsuun hin jedhamtu. Gaaffiin ani dhumarratti gaafadhu yoo dandeesse naa deebisi. Ilaama komiis ta'uu danda'a otoo waan isin hojjettan hin galiiniifis ta'uu danda'a. Takka la sooshaal miidiyaa kanarratti anan argu waboonii diina Oromoo irratti tarkaanfii fudhachaa hin jiru jedhaniitiin komiisin irratti himatu laa kan mul'atu jechaadha. Naannoo aanaattis haa ta'u iddoo hundattis diina Oromoo irratti warra mootummaa kana gargaaree Oromoo ajjeesus warra Oromoo ajjeesus irratti tarkaanfii fudhachaa hin jiru waan mul'atu hin jiru jechaa jiru. Maal jetta kana? Kun gaaffii kee dhumaati. Akka
haatu baree dhaqee akkuma jiru haatu nuti garuu sochiini mootummaan kun magaalaa keessatti baadiyyaa keessatti hunduu sun immoo akka fakkaata. Tarkaanfii kanaaf bu'uura yookaan immoo tarkaanfii kanaaf haalli akka inni jiru waan ta'e jiraatu kan jiru kan nama baay'ee ana egaa inni kuni namoonni kaasan hin beeknatu dhaqamu. Haa ta'uti garuu waan haalli akka inni jiru haasitee haagi tokko waan agarsiisu waan kondiishin waan isaanii waan wanni wayii ilma jirti. Haa ta'uti garuu isa kana fuulduratti maal godhuu qabna akkam godhuu qabna kan jedhu waan fuulduratti beeku kana miidiyaa gubbaatti haa ta'u barbaadatu. Kanaaf egaa gabaabumatti sadarkaa qabna. Haa ta'uti garuu kopheen hin jira. Kopheen jiru sun immoo maaliif dha kan jedhu kan jedhu sun immoo warraaqsa gaafa isin jedhu warraaqsi waan lama gidduu jirtu. Waan kana inni warraaqsa ilmaan ga'uu keenuu fi warraaqsa kana gufachiisuu deemu gidduu warraaqsi walii gadi ni darbu. Isi kana lamaan gidduu jechuudha. Kanallee dagachuun dubartuule. Kanaaf egaa nu akkuma tarkaanfii fudhannu tarkaanfii kana gurguruuf kan deeman illee dhimma jiru. Kana keessatti egaa tooftaa sagalii barbaadu waan jirtinu. Isi kanaaf jecha waan baay'een egaa kanaaf wanni jedhee waan baay'ee jedhanii barbaadu waan kun waan wanni taate qabdi. Kanaaf gabaabumatti gara fuulduratti waan kana sagantaa qabnu qabna kana fuulduratti dhaaluuf keessatti gargaaree muratti fayyadamee naannoon madiyyaa shawaa ijaa jirtanii fi ambo niiyorkiin godhaa jedhee ture koloneel Abiy niiyorkii ta'eeraa quba qabdu isin niiyorkii fakkaataniittu. Itu gidduutti beekoo biratti fakkaata. Lakki addunyaa baafachuu barbaadee kana niiyorkiin godha jedhee sa'aatii gurgureeraa lafa dhiitaa turanii kanaafani. Egaa bareeda. Ambo niiyorki taate immoo niiyorki taanee kan jettu suni. Ambo ala jetti mara jettu beektee kanaafi. Uummanni ammoo ragaadhaa dachee nuti ammoo kamiyyuu ammoo niiyorki taate tokko niiyorki taate kan jettu suni nama dhiisee dachee lafa jedhu dubbachuu dandeessu. Akka ta'e bangaara jedhanii hambatti kana yeroo baay'ee dhaabbatu fakkaatee waan ta'u harki bira dubbatu boochaa jiru. Kanaaf egaa ammoo niiyorki taate tokko niiyorki taate kan jettu suni gabaabumatti guddoo irratti haa ta'uu barbaadu. Ammoo ala jetti mana hin jettu namni hundumtuu yaala jira namnis yaala jira waan nuti yaala jira jechuudha. Kanaafuu isheen kun hamboo yeroo darbee fi yeroo dheeraa keessatti bakka dirree warraaqsa uummata biyya kanaa taate fida beekamtu amalii isaanii hamboo waa gochuuf hamboo yookanis immoo iraase yookaan immoo hamboo fi sana jedhamu gochuudhaaf kumaara siyaasaa hambootti taphatanii kumaara siyaasaa kun immoo nyaata gadi barsiisii jechuudha hamboo guutuu jiru. Hamboo dirree hidhaa taatee dirree akka taatee dirree reejisaa taatee dirree namni itti bahee galuu dadhabe. Dirree namni haati dhaabuu dandeessi nama gaafachuu dandeessi gaafata. Ilmi namaa eeguun manaa bahee gadi bahee shaayii dhugee malatti galchee jedhaati gaafata jechuudha. Hamboo dirree itti namni manaa bahee dadhabee bahee galuu dadhabee dubartii mana irratti bombara irratti kabajaa dhabee itti galgalaa ganama wanni hidha. Mana hidhaa bira darbee jechuudha. Suuqii dabalatee yookanis immoo manni nama dhuunfaa mana hidhaa darbee bira darbee jira akkaataa hundatti jechuudha. Niiyorkii hundaa keessumaa kanaa jechuudha. Namni hidhamuun nama reebamuun namni du'uun yoo niiyorkii biyya niiyorkii magaalaa keessatti dhiyaatan akka fakkaata yoo niiyorkii nama hidhuudhaan nama ajjeesuudhaan nama baakada dhorkuudhaan kan beekamtu yoo taate niiyorkii tole hanga niiyorkii taate yoo niiyorkii immoo amala biraa qabaate taate hamboo akka nama siin jedhu isin jechuudha niiyorkii san tuqeessa niiyorkii fi dhala nama siin jedhu nama bira qabeeti ilaalee ammoo niiyorkii taate immoo niiyorkii hin taane kan jedhu ati taate. Galatoome nan sleep city jedhuun niiyorkii namni keessa rafuu nagaatu jira badhaadhinatu jira gammachuutu jira ammoo ajjecha gadda dararaatu jira akkuma ati naan jette baay'ee galatoome obboleessa koo haaluma jiru addaan baafachuu fi ergaa ati ummata Oromoo Daalaas jiru keessaayyuu qeerroo Daalaas jiruu fi dubartoota haadhaawwan Daalaas jiranitti dabarsitee dinansiigaa si wajjin isinii wajjin hin jirra isinii wajjin hin dhaabannaa waan dandeenyu nuti
singoona akka keessanitti yoo keessa jiraachuudhaa baanne qorri isin keessa jirtan beelli keessa isin jirtan rakkoon isin keessa jirtan nutti dhaga'ama kanumaa fi sabni keenya walumaa galatti murteeffatee qeerroo fi woboo wajjin dhaabanna kan jedhee anis ergaa kee sabaa wajjin nangaa baay'ee galatoom yeroo nu kennitee fi naafeera mee saba kootti nan dubbadha kana otoo dubbanne biran darbuu waan jedhu yoo qabaatte ergaa isa dhumaa sirraa dhageenyaa kanarra ani karaa koo baay'een si galateeffadha galata guddaa qabdu wobooni sin jaalannaa sin deeggarraa jabaadhaa milkaa isinin jenna. Sekarang sudah lama ni kamu, kadang kebetulan jadi kamu lama lama bersama umat orang sana dengan suku Damalate, kiri kita Damalate, harus kita menjadi orang mustahil dan orangnya apa tu akad dan cerita jadi ini umat karas ini jadi orangnya alkali guya, itu integrasi, itu edukasi ini, bahasa ini. Karena ala kecuali aku mampu kabar tadi orang itu semua orang itu umat orang orang sudah dari tadi aku makanan tua kata usaha kesan ini orang itu semua orang itu negara itu amal darah kecuali karena ada umat orang sudah orangnya orang itu semua orang itu orang itu Israel terus kemudian dia kali kan dia tidak kabar ada rasi ninjena aku masih mau lebih kerja seperti ini bukan kerja seperti ini kan simpana Kasi jawab